Sena dhiyaadha ilmaan Oromoodha. Anaa dhufu jirtuu juntaa naftanya jirtuu ijoollee Oromoo dhiyaadha. Share godha jirtuu juntaa naftanya eenyuun juntaa naftanya eenyuun anaa dhufu dhaartanii share olii godha. Shira wayin isinii himuu deemaa jira. Shira ajaa'ibaati. Share godha. Shira girrisaan isinii himuu deemaa jira. Shira girrisaan deemaanii jirtuun isinii himuu deemaa jira. Share godha. Kullo share godha. Goneerra galatooma. Shira girrisaan ittiin deemaa jirtu samoona kana girrisaa akka harka kennachiifne shirri jira akka jirri jiran fayyanne akka injifataman akka badan of arganii jiranii amananii jiranii jechuudha. Kanarraa waan ani isinii himuu deemaa jiru jira. Baga nagaan dhufte galatooma. Baga nagaan nu eddanii dhugaa dubbachuuf duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu ilmaan Oromoodha. Baga jiraattanii wannan isinii himuu barbaade galatooma. Wannan isinii himuu barbaade girrisaan akka injifatamte gabaabaadhumatti of argitee jirti jechuudha. Maal jedhaa jirti samoona kana? Duraanii gaafa Abiyyi gaafa naftanya gaafa wayyaanee injifate waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafa wayyaanee injifate dhugaadhaan mootummaa Itoophiyaatti isaan jenna. Dhugaadhaan goota isaan jenna. Abbichuudha isaan jenna. Dhugaadhaan Abiyyiin goota Oromooti isaan jennaa jedhan gaafa TPLF'n injifate. TPLF'n injifachuudhuma hin danda'u. TPLF amma funyaaniitti hidhattee jirti. Biyya si ijaarrattee jirti. Waa hundaan of ijaartee jirti. TPLF'n abadan injifachuu hin dandeessu. Gaafa TPLF'n injifate dhugaadhaan goota jennaanii jedhaa jirti. Isinii galaa jira. Akka jirri sobduu taate kana qalbeeffadha. Uummata girrisaa kana akka jirri karaa sobaarra jirtu. Akka jirri dhugaa wal jira girriftu na dhaggeeffadha. Amma immoo maal jedhaa jirti? Biltsiginnaa naannoo Amaaraa gaafa inni injifate goota jennaanii. Sobduu afuuftuu isin beennu nuti. Si galaa jira. Biltsiginnaan naannoo Amaaraa maal jedhe mootummaadhaa waliin nagaadhaan deemaa jira. Jalqabarraa kaasee hanga har'aatti takka biltsiginnaan naannoo Amaaraa mootummaadhaan wal dhabdee qaba. Wal dhabdee takka illee hin qabu. Takka maqaa illee hin balleessanuun. Takka waa takka illee hin jedhanuun. Waan barbaadanu karaa nagaatiin karaa seeraatiin gaafatan malee akka keessan kana ormaa waliin alagaa waliin takkaa jirri ittiin duulle. Si galaa jira. Gantuu isintu gantuudhaati. Sobduu si galaa jira. Kanaaf akka injifatamte wal argitee as naqabii achi naqabii walla baasii gadi na buusii ala nammoo biltsiginnaa naannoo Amaaraatiin gaafa inni injifatee nama nagaa dhaqee lola. Biltsiginnaan naannoo Amaaraa maal jedhe? Uummata nagaadha biltsiginnaan naannoo Amaaraa. Kabaja qabaniif mootummaadha. Takkaa maqaa mootummaa kanaa balleessanii hin beekan. Isin galaa jira. Sobduu isin beennaa jechuudha. Akkasiin injifatamtanii akkasiin sobdanii as dhaqxanii achi dhaqxanii bakka dhaabattan wallaalaa jirtan isin arginee jirra. Gaafa duraa wayyaanee gaafa injifatu achi booda goota jennaanii achi booda dhugaa mootummaa Itoophiyaati jennaanii jedhaa turtan. Isin argaa turre jechuudha. Sobdoota. Maa akkana sobdansi maa xiqqoon saalfattanu xiqqoo saalfadda. Namni taa'ee isin madaalaa jira. Waan isin godhaa jirtan kana namni taa'eetuma isin laalaa jira. Harka kennadha. Dhugaa harka kennadha. Isin galaa jira. Kottaa harka kennadha. Malee kijibaa as naqabii uummata nagaa walitti buusuu hin barbaadina. Yaa welcome. Hundi keessanuu welcome. Innaa nama nagaa uummata biltsiginnaan naannoo Amaaraa nagaadhaan mootummaa kanaa waliin deemaa jiranii kijiba keessanii na fuufina waan hin taane waan hin fakkaanne walitti hin hidhinaa jira keenya. Injifatamtanii jirtanii. Amana akka injifatamtan. Isinii galaa jira. Amana akkam amanuu dadhabdan akka injifatamtan. Maali isin yaa goonu nuti?
isintu daandii irraa maqe daandii irraa maqtanii as naqabdanii achi dhaabattanii as dhaabattanii gaafa kaan bilisiginnaa jettanii gaafa kaan maaloo jettan. Kanaaf shirri isin ittiin deemaa jirtan kun gabaabaadhumatti isin hin baasu. Bilisiginnaan naannoo Amaaraadhaa mootummaa kanaa waliin nagaa qaba waa takka illee mootummaa kanaa waliin deemaa jira. Takka waa tokko balleessanii hin beekanu yeroo duraa sana malee yeroo jalqaba mootummaan aangootti dhufu rakkoon adda addaa uumamee jira naannoo sana keessatti jarri dhabamsiifamtee jirti. Amma immoo uummanni bilisiginnaan naannoo Amaaraa kan mootummaati. Mootummaadhaa waliin hojjetaa jira. Takka mootummaa kanarratti shira xaxanii hin beekanu maqaas balleessanii hin beekanu. Isintu gantoota sobdoota gantoota aangoodhaa jettanii mana meeqa lixxan inaaffaa jettanii nama keenyatu aangoo irratti ba'uu qaba akkamuma namni keenya hin bulchine jettanii mana 10 lixxan kijiba meeqa kijibaa ooltan nutti amana harka kennadha nuti balballi keenya banaadha. Badhaadhinni nama simata. Badhaadhinni kan nama tokkoo qofaa miti. Badhaadhinni kan sabaaf sablammiiti. Gandummaa of keessaa hin qabu hunda simata. Siigalaa jira akka keessanii gandaan wal ijaaree nama ganda tokko qofa hangomsuu hin barbaadu. Badhaadhinni kan hunda akka ta'e hubadhaatii harka kennadha. Akka wayyaanii nama harka kennataa jirtu isinis kottaa harka kennadha. Injifatamtanii jirtan amanaare waa amanuu qabdanii bar waan dirree jiru kana waan injifatamtanii asin dhaxxanii ala namuu bilisiginnaa naannoo Amaaraatiin wallalaa jira mootummaa maaloo dheettanii kijibaa hin taane qindeessaa ooltan dhiisaa akka injifatamtan argaa kottaa injifatamnee irraa harka isinii kennannaa jedha. Kottaa harka kenna isin simanna nuti rakkoo isin irraa hin qabnu harka kenna argannattanii isin xahaarraa isin qulqulleessinaa shahadaa isin qabachiifnaa sana booda nuti dabalamtanii jechuudha. Isinii garaa jira. Kanaaf shira girrisaan ittiin deemtu arrallee borillee milkaa'u. Shirri isin ittiin deemtan boolli isin qotattan deebisee isinumatti itti awwaalama isinumatti nyaatama isinumatti itti awwaalamuudhaaf ta'a. Boolla namaa qottan ofumaa itti awwaalamtan ta'a laala takka milkooftan. Duraanillee milkoofni ammallee itti milkaa'uuf hin deemtan. Kijiba dhiisaa namarratti kijiba afuufuu dhiisaa waan isin keessa waan taani keessa hin galina. Waan isin laallanne keessa hin galina. Siyaasa jettanii waan isin hin laallanne keessa dhattanii xilliq ittiin jedhina. Siigalaa jira. Sobdootaa jechuudha isin baalagootaa isin warra aangoo dhaab deemu warra biyya balleessuuf deemu warra amma har'aatti illee wayyaanii nurra faarsu hanga har'aatti illee wayyaanii nurra faarsitanii barsin hin amanne jechuudha. Isa Maqaleen to'atamte maaloo ta'e hin amanne akka Geetaachoo Raddaadhaa kijibuu barbaadan nutti. Geetaachoo Raddaa maal jedhaa ture gaafa dura bookkisaa ture Abiyyi misaayila isaa ol qabnaati meeshaa isaa ol qabnaati waan dandeenyu isaa gadi hin qabnu waa hundayyuu isaa ol malee isaa gadi hin qabnu jedhaa ture. Maqalee seenus ittiin dhiibnu jedhaa ture. Har'a isaan seenamire lafa jalaan seename moo samaayiidhaan seename deemameetu madaqamee seename. Siigalaa jira. Kanaafi akka injifatan baraa girrisa akka injifatamtan baraa harka nutti kennadhaa kottaati. Badhaadhinatti harka kennadhaa. Badhaadhinni kan hundaati kan ganda tokkoo miti isin fudhataa isin simata. Siigalaa jira. Kanaaf shira ittiin deemaa jirtan shira keessan arginee jirraa biraa dhaabbadha. Gabaabaadhumatti shira keessan isin irratti arginee jirra. Kaameraan keenya isin qabee jiraa jechuudha waan isin deemaafii jirtan. Naftanyaa yoomuu injifatamti. Siigalaa jira. Kanaaf shira keessan arginee jirraa dhaabbadhaa. Shira ittiin deemaa jirtan lafa kaahadhaa. Eessaaniyyuu isin hin ga'u itti isin milkooftanu nuhii jiru ittiin milkooftanu. Harka kennaa kottaatii badhaadhinatti makama. Badhaadhinni kan hundaati kan nama tokko lamaa miti. Ilmaan gandaa keessatti kan ijaaramtee miti kan nama hundaati. Kottaa nutti makama harka keessan kennadhaa isin hin jenna. Shirri isin deemaanii jirtanu itti milkaa'uudhaaf hin teessanu arrallee borillee. Al tokko naa obsaame.
dhiifama hattuu Suudaan welcome anaa dhufu warri reebsinaa jirtanii innaa boolla namaaf hin qotinaa ofiifitti awwaalamtanii shira hin xaxinaa shirri abbaadhuma nyaataa warra miskiina shirri deebi'eetuma isin nyaata si galaa jira shirri isin ittiin deemtanu takkaa ittiin milkoomne deebi'eetuma isin nyaata boolli isin nu qotaa turtan deebi isinumatitti awwaalamaa jira namni takka illee ittiin awwaalama maaliif haqa hin qabdan ure sobaa wal faana yaatanii wal faana girriftanii nama nagaarratti duultanii nama nagaa maqaa balleessitanii hin xinneessitanii nu malee jettanii gootni nuyi jettanii hayyuun nuyi jettanii biyyi keenya jettanii gaafa sana salphattan gaafa walqixxummaan isin keessa dhabame salphattan har'aa miti isin gaafti isin salphattan gaafa walqixxummaan isin keessa dhabame gaafa gandaan jaaramtan gaafti isin salphattan gaafa sana milkaa'uuf isin teessan rabbillee isin hin gargaaru nammillee isin hin gargaaru sababiin isaa uummata qoqqooddan sababaa guddaa kan ta'e isin akka uummanni qoqqoodamu kan ta'aa jiru isin uummata keenya tokkummaadhaan wayyaanii injifatee wayyaanii akkasitti hanga funyaaniitti hidhattee of ijaarte cabse tokkummaa isaanii nu jalaa diigdan maal sinaqe teessoo kiyya maal sinaqe waa'ee teessoo kiyyaa kiyya wanni sinaqu hin jiru waan fedheerra taa'uu danda'an akka namaa teessoo gaggaarii irra taa'ee sittiin sinaachuu barbaadde maal irraa godha yaada kiyya dabarfataara lafayyuu taa'ee hin dubbadha bakka fedhe taa'ee dubbadha girrisaa fi juntaa riip gooneerra yes riip taateetti girrisaa fi juntaan muna aggaaru riip taateetti jechuudha wanni siin riip taatuuf hojiidhuma siiti riipisii godha waa biraa miti hojiidhuma siitu riipisii godha bar deemeetuma kijibuma siitu itti deebi'ee isii nyaata kijibuma siitu itti deebi'ee isii nyaata uma siin daladde na baasettee daladdeetu itti deebi'ee nyaata boolla siin namaa qotteetu itti deebi'ee isiinumatti itti deebi'ee awwaalama sinii galaa jira kanaafi shira isin ittiin deemaa jirtan isin irratti naqqaanee jirraa isin irratti arginee jirraa uummanni keenya tokkummaadhaan mootummaa faana jira waan fiddan takka illee hin qabdanu abbichuun har'allee borullee goota Afrikaati goota addunyaati goota Itoophiyaati addunyaatu dinqisiifataa jirti maal abbaa keessanii fiddan wanni isin fiddan takka hin jiru isin ilmaan gandaa ittanii jibbitan addunyaan immoo dinqisiifataanii jirti hanga har'aatti maalumaaf uummanni kun hiriiratti yaa maalumaaf uummanni kun dura dhaabbata mootummaa kan akkana jetti addunyaan rakkinni keessan isin ilmaan gandaati nama keenya aangootti baamna nama keenyatu aangoo qabachuu qaba kanaa jettanii uummata dogongorsiiftanii wal faana yaatanii inni lafa gaafatee dhabee inni kondominiyeemii gaafatee dhabee wal gurmeessitanii wal ijaartanii mootummaan kun sirriin jiru nafxanyaa dhennee uummatatti duulchifnettanii kaatanii wal faana girriftanii kaatan gaaf sana girrisaa isiniin jedhe obbo Taayyee Danda'a gaaf sana isiniin jedhe girrisaa isin laaleetuma fuudhee xaphi isinitti godhe hojii keessan inni si waamtanii of jala yaaftanuus utuu waan ta'e nubatiin sin jala yaa eessaan nu dhaqaa jirti jedhu kun utuu jedhee nubatiin innis sin jala yaa kanaaf girrisaa taatanii salphattanii mana gumaa seentanii diina keenya nama meeqayyuu meeqa nurraa dhabamsiisee jiru wayyaanee waliin nattanii dhaabbattanii goota keenya wayyaaneen Geetaachoo Asaffaafaa piroofaayilii godhattanii maqaa Oromootiin Geetaachoo Asaffaafaa piroofaayilii godhatte nama akkanaafaatu jira bar nu keessa dhugaa rabbi nama akkanaafa danuun argeen nama Geetaachoo Asaffaa piroofaayilii godhatee goota keenya jedhe waan akkanaafaatu jira jechuudha in salphattan gaafti isin salphattan gaafa kana diina keenya Caaluu Hundeessaa nu jalaa ajjeese ayyoota meeqa akka Jaannadhii Gammadaa dhabamsiise achi buutee isaa dhabamsiise meeqaatama dhabamsiise goota godhattan inaaffaa aangootii jettanii inaaffaa namni keenya aangootti baadhaa jettanii diina keenya dhattanii akkasitti firoonfattanii waliin dhaabbattanii salphina guddaa salphattanii uummata Oromoo biratti salphattan jechuudha. Salphinni kana caaleen jiru
obboleessa keessanii mari'achuu jibbitanii sababa aangootii jettanii jibbaadha jettanii inaanfaadha jettanii teessanii waliin mari'achuu jibbitanii dhaxxanii diina keenya garaan waadee jiru waggaa 27 garaan waadee jiru waliin dhaxxanii dhaabattanii salphattan arrallee burullee ni salphattan sinii galaa jira sii galaa jira kanaafi shiraan hin deemina shirri waan inni isin godhe argitanii jirtanii irraa baradha waan shirri isin godhe argitanii jirtanii irraa baradha ittiin milkoon xaxxanii dadhabdan hayyuun kan isin ayyuudha jettanii jala yaatan shira xaxee dadhabe Jawaar keessan baqqalaan keessan shira xaxanii dadhabanii shirri jiraa bakka jirri jiran ulaala namarsan jedhee shira xaxaa ture Jawaar nama meeqa ficcisiisaa ture wanni sun kijiba mootummaan gadi ba'ee ummata irratti kakate anaa miti jedhe rabbii isinitti amanantanutti kakadhi anaa miti jedhe isinitti hime mootummaan waan Jawaar marsuuf hin qabu shira keessanii kunillee mootummaatti ummata kakaasuu jettanii ummata dammaqsuu jettanii shira xaxaa jirtan baqqalee aangoo kaa Jawaar aangootti baasuu jettanii itti milkoofne jechuudha isin nyaate shirri keessan deebi'ee isin nyaate arrallee borullee itti milkaa'uuf hin teessan salphinarraan isinii dabalama salphinarraan isinii dabalama malee abaddan itti milkooftan sababiin isaas haqa qabattanii jirtan kana caalu ajjeesee Jawaar Muhammad jedhe Abiyyi mataa isaati akkana reesin ragaa tokko malee ummata salphoo ragaa tokko malee namatti murteessiti waan ijji kee hin beekne waan hin argine namatti murteessiti isin galaa jira sobduu gaafa isin sobaa yaa'u keessan asirratti isin irratti argina akkasiin shiraan deemtan asirratti isin irratti argina isin galaa jira kijibaan hin deeminaa shiraan hin deeminaa ittiin milkooftanu arrallee borullee si galaa jira itti milkaa'uuf hin teessu shiraan afaan ispoortii dubbachuu yeroo tokko si galaa jira sobduudha Jawaar sobduu mataan isii sobduu Jawaar namarsan mootummaan waan marsuuf hin qabu yoo barbaade karaa nagaatiin dhaqee gadi baasee hidhuu danda'a mootummaan sobduudha mataan isaa Jawaar sobduu namarsan jedhee kan inni iyyee akkasitti qeerroo meeqa ficcisiise soba guddaa dirree jiru maa wal kijibne si galaa jira hin sobdi Jawaar mataan isii ummata ficcisiifte gabbaafte namni sii marse takka hin jiru shira sana kan dalage jirum maal jedhe gaafa gadi baanii dubbatan sana akka waan Abiyyi waan kana keessaa harka qabu fakkeessuudha jedhee akka waan Abiyyi waan kana harka keessaa qabe fakkeessuudha jedhee Abiyyiin waa'ee lammaa fa'aa haasa'ee waa'ee shimallis fa'aa haasa'ee gabbaanii yaada kennataniiru jedhee waa'ee Abiyyi keessa galchee haasa'uu dhiisee jechuudha akka waan inni waan kana hojjetee ho'ii fakkeessuu barbaade gaafa sana irratti naqaanii akka inni shira sana dalage si galaa jira eega asii biyya galanii jarri baqqalee waliin shira dalagaa turan mootummaa kanarratti ummata kakaasaa turan eessaa mootummaa kana maqaa xureessin eessumaa mootummaa kana maqaa balleessinaa irratti dalagaa turan malee kijiba nu gowwoomsaa ture inni bilisoomne irra jedhe inni waa meeqa haasaa ture kijiba harka wayyaa jalaatiin shira jajjabaa dalagaa ture hin beeknaa jechuudha hin beekna kanaaf deebi'eetuma isa nyaate shirri jiraa jiruma nyaata malee itti nama biraa shira sanaan faaluu hin danda'an kanaafi shiraan hin deemina shirri eessaaniyyuu isin hin ga'u itti milkooftanu milkii yoo barbaaddan kara dhugaa deebi'aa kara dhugaarratti deebi'aati qabsaa isaa waan qabsooftan hin qabdan waa bira maal fiddammee waan qabsooftan maal fiddan ummanni keenya amma tokko mootummaa kana jala hiriiree gaafii barbaadullee gaafatee akka mootummaan kun gaafii kana deebisuuf abdii guddaa irraa qaba maal fiduuf deemtan meesin inna hin dandeessanu dhaabbadha shira namarratti hin dalagina harka kennadha kottaati mootummaatti harka kennadha akka wayyaaniin amma
juntaan harka kennataa jirtu please be don't abuse or heroes akka ammoo wayyaaniin harka kennataa jirtu kana girri isaatiillee harka kennadhu ittiin milkooftu sii galaa jira ittiin milkooftu jechuudha. Ali maal lakkoofsa tokko barreessita? Maa barreessita lakkoofsa tokko? Yaada qabdaa? Lakkoofsa tokko tokko maa barreessita? Mee namni yaada qabdan barreessaa. Mee namni yaada qabdan warra shiraa kanatti yaada qabdan barreessaa. Yaada warri qabdan barreessaa. Sinin galchaa. Mee namni yaada qabdan dafaa irraa bu'uu kan deemu. Dafaa irraa bu'uu kan deemu. Namni yaada qabdan. Waaqayyoo maal jette Waaqayyoo abdii kooti. Mee yoo na jala jiraatte si galchaa. Si ergee jira qabadhu. Qabadhu si ergee jira. Yoo qabachuu dandeesse qabadhu. Jawaar abadan bahuu hin qabu diina mootummaadhaati. Inni Baqqalaa dhugaa keeti yes dhugaa keeti. Diina jirre. Warra mootummaa irratti uummata kakaasaa ture mataan jira. Naa qabachuu hin dandeenye Abiyyiif lamma kan adda baase Jawaar dhugaa keetiin munaa gaaru sabboonummaa kenne Abiyyiif nafxanyummaa kenne yaa sirriidha. Hin beekna kan akka beeknu kana beekneetu hojii jara argine nuyis. Jawaariif Baqqalaan wanti jarri irratti hojjetaa turani lammaaf Abiyyi adda baasuudha jette sirriidha. Mee yaada yoo qabaattan sinirraa kuchuu barbaadeen ture kanarratti Abdii Shukuur kanaa hin argame. Abdii Shukuur qabadhu. Si ergee jira. Qabadhu. Yoo qabachuu dandeessan malee hin ergatina. Calliftaniituma namarratti ergaan oolina. Yoo qabuu dandeessan ergadhu. Kanaan ala namatti ergaan oolina. Hello. Salaamu alaikum. Hin dhaga'amu? Hello. Ndaga'amu akkamiin dhagaa? Fayyaadha dhaga'amaa jechuun yaada keenya. Maal qabda yaadame? Yaadni kiyya jechuun haasawuma kee kanarraati waa xiinxalee aga nama tokko. Ayyee maal xiinxalte? Ati maal deeggarte? Jechuun atillee abbaan waan fedhe deeggaruu mirga qabaa beektaa? Yaa dhugaa keeti. Waan fedhe arrabsuullee mirga qabaa garuu ati mirgaa fi dirqama gartee wanni kee beeyte waan sitti ilaale mul'ata tokko irraa dubbachuun bareeda garuu xiqqoo dhiifama wajjin osoo Abiyyi nutis jaallachaa turre jechuun haala ilaalcha isaatii yeroo jalqaba inni dhufu hundi akka nama tokkootti akka Oromootti gartee akka ilma Oromoo tokkotti gartee isa hordofaa jaallachaa piroofaayilaa godhachaa waa hedduudhaan yaada onnee keessa nu seenee ture beektaa? Jechuun amma haala ilaalcha isaa gartee akka nama tokkootti nama siyaasallee osoo hin taane beektaan aga laaletti baay'ee xiqqoo irraa waan baay'ee irraa argachuu hin dandeenye. Kanaafin filis atiin abbaa feete deeggaruu mirga qabdaanis akkasuma xiqqoo osoo hayyoota keenya kana ifama wajjin Jawaarii fi Baqqalaa fi warri jettu kana arrabsuudhaaf akka nama tokkotti si gaafachuun barbaade yaadni kiyya kanuma. Tokkoffaa ani hin arrabsine nan qeeqe malee hayyoota arrabsuu hin barbaadu. Arrabsees hin beeku hin arrabsines. Dhugaa. Qeeqeen jedhamu maal jedhama? Akkamittiin qeeqee? Ifama
Bifama wajjin waan sin jechuu barbaadu marroo tokko beektaa Jawaar nama gartee wayyaanee juntaa irra jedhee Abiyyi maqaa itti baase kana waggaa meeqa dura gartee namni hundi kenna waliin beeknu Oromoo irratti gurmeessee namni gartee qalamaan maqaletti galche gartee poodiyoo dabalatee mataa isaatii beektaa dhugaa dubbachuudhaaf dhugaan namaa beektaa dhugaan hin cittuu beektaa ni qallatti malee. Ayyee. Kanaafuu haqa nama hundaa Abiyyis waan inni Oromoo oole namni hundi ni beeka. Jawaaris waan inni Oromoo oole namni hundi ni beeka. Kanaafuu Asirratti namuu ilaalcha isaatiin asirratti kan wayyaanee kuffise Jawaar qofaa miti. Kan wayyaanee Jawaarii ofiifuu biyya hin jiru biyya kana ni beektaa miti. namni jechuun Jawaar qabsaa'aadha. Namni gartee warri Abiyyiin caalaa gartee xiyyeeffatee warri har'a juntaa jedhamu kun wayyaanee haa ta'us oodiyoos haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u naftanyaa haa ta'us namni Oromoo ilaalcha Oromoo qabu Oromoon itti hidhattee kaabaa kibbaa bahadhii agartee foloo godhaa turte Jawaar Muhammad har'as borus gartee nama Oromoof tola oole tokko nama gartee Oromoo gosaa fi gandaa fi kutaa waan hundaan ilaalcha tokkoon hin laalle jechuudha. Kanaafuu namni kun Oromoo biraa galata guddaa qaba. Qeequs ni dandeetta garuu arrabsuu gartee hin dandeenyu dhugaa dubbachuudha. Arrabsuu duraan dhugaa keetii bar waan duraan hojjetee duraan uummata Oromootiif hojjetee jira. Sana namni haaluu danda'u hin jiru. Eega biyyatti galee immoo wanti jarri hojjetaa turan baqqalaadhaan walitti saayibumanii wanti jarri hojjetaa turanii lammaaf Abiyyi adda baasuu irratti hojjetaa turan. Lammaa nama eessa jira si? Siigalaa jira. Dhugaan jirtu kana baraniifati asuma teenya asirraa iyyina malee waan dhugaa jirtu. Ambar iyyuu wanta kallee iyyuutu hin jiru beektaa anti qo'atiin jara san beektaa arrabsitee jennaan xiqqoo nadda gayaameetiin beektaa. Maal jedheen arrabse? Namni gartee mootummaa gartee na ajjeesuuf natti deemanii jedhu dhugaadha. Jawaar gartee irratti maal jaalameen ture. Asirratti gaafii si gaafadha. Mootummaan sun biyya sana bulchaa jira moo bulchaa hin jiru? Jechuun biyya akkaataa itti bulchantu jira beektaa namni mootummaa kana gartee akka aangoo qabatu iyyuu godhe tokko bara Jawaar Muhammad beektaa akkas ta'u. Sadii obboleessa kiyya gaafii nan si gaafadha. Mootummaan sun yeroo Jawaar sun marfamu biyya sana bulchaa jira moo biyya sana bulchaa hin jiru? Bulchaa jira jedhi. Jechuun ajaja irratti baasee biyyaa badere mootummaa. Kan maaf kana naan deebifne mootummaan ofii biyya sana bulchaa jiru eenyuun sodaadhaaf iyyuu Jawaariin dhokatee marsuu ni barbaada. Waan rakkoo irraa qabu to'achuu yoo barbaadde to'achuu danda'a. Maal rakkinni kan inni marsuuniif yeroo sana? Hinaan joofneef jechuun hinaan joofneef gartee irratti bilbilanii ragaa qabatamaa wajjin ajajoota waraana sikuriitii isaa akka irraa baasan ka godhe mootummaadha malee gartee namni biraa akkanumaan lafaa ka'ee ajajoota Jawaar gartee irraa bahaa gadhiisaa amriin isin kennamee jira. Kanaafuu hin baanuu lubbuu nama kanaa eenyutti gartee namni kun piraayim ministeeraa olitti eegamuu qaba jedhee mucaan ka dubbate namni hundi rikoordii halkan isaanii ni qaba. Kanaafuu namni kun Oromummaa keessatti namni haga isaa qooda leencaa taphatee jiru. Kanaafuu Jawaar Muhammad eenyu olitti lubbuutti illee yoo kenneef abadan Abiyyis gaafa inni dhugarra jiru akkasuma jaaladha. Amma eega inni kanarraa gore abadan. Na dhagaye Jawaar deeggaruun jaallachuun lubbuu kee kennuu waan feete ta'uuniif fedhii kan keeti. Ammoo shira namarsanii sanaa mootummaa miti kan hojjete. Bilbilanii irratti hojjetanii wal gurmeessanii shira dalaganii bilbila godhanii fakkeessanii waraabanii mootummaan namarsuuf deemaa jira jedhanii akkasitti fidanii miidiyaa irratti gadi ba'anii iyyanii barreessee namarsanii jiranii naqaqqabaa jedhee uummata gadi yaasee fichisiise malee mootummaan waan shira kana dalaguuf hin qabu. Rakkoo maaliirraa qaba Jawaar irraa kan ajjeesuudhaaf akkasitti itti marsuun rakkoo maaliirraa qaba? Yoo rakkoo irraa kan qabaatu ta'e karaa seeraaf seeraatiin barreessee fi to'annaa jala oolchuu ni danda'a. Ilaalchi Jawaar qabu Oromoo fi Oromiyaa tokkummaa gartee seera biyya tana gartee akka mootummaan kunis gartee karaa demokiraatawaan biyya tana gaggeessuuf nama irratti qarqaaraa ture tokko keessaa tokko. Garuu Jawaar irra gartee Abiyyi afaan isaatiin namni gartee mana hidhaatti nama geessee mana dukkanaa
keessatti nama galchee nama hidhaa nama dararaa ture. Inni agartee mataa isaati ashabbaariin jechaa ture. Har'a ifumaa deebi'ee gisee waan hagana gahu uummata Oromoo irratti raawwatu. Wallaahi akka malee na dinqisiisee Yakka akka wanni kun raawwate mee yakka kam raawwate mootummaan uummata irratti? Kana jedhii qabatamaa waliin ragaa waliin lafa kaa'e yakka mootummaan raawwate. yakki inni raawwate tokko lama jedhee si himaa. Hin jiru kana bar kana rakkoon keessan wal jala Yakki inni raawwate yakki mootummaan raawwate Jawaariin hidhuu, Hacaaluu ajjeesuu, nama Hacaaluu ajjeese seeratti dhiyeessuu dhabuudha. Gagammaatti Oiga Jawaar Oromoon beekaa. beektaa? Manni murtii uummataa barbeeyta akkas ta'u uummata Oromootiif namni kun nama Hacaaluu ajjeese jedhee abbaa fedhe haa ta'u nama kana jedhee xilahuu yaamii jedhanii olola oofaa turan jechuun nama isa ajjeese qabatamaan nama Hacaaluu ajjeese seeratti osoo uummata Oromootiif hin dhiyeessin kumaatamaan qeerroo Oromoo haga bara juntaa caalaa isaanuu juntaa wajjin waggaa akkasii uummata Oromoo fixaa turaniiti. Wanni kun waan sirriiti miti ilaalcha keessa jechuun Abiyyimaa deeggartaa Jawaarimmaa deeggaruu dhabdee jechuuf si qeynaan garuu ilaalchi kiyya durii anis akkasuma akkuma kee kana Abiyyiin foloo jaalachaan ture akka nama tokkootti hordofaan ture jechuun Jawaarillee waan godhaaf miti Abiyyillee waan godhaaf miti ilaalcha isaanii hordofeetiin eenyu karaa dhugaarra jira keessaa qabadhee waan gartee akka nama tokkootti hordofaan ture. Kanaafuu ati piliis warra kana osoo arrabsuu baattee hayyoota keenya kanas galata isaanii beekte akkasitti Abiyyis waan inni Oromoo godhe ni beekna. Garuu amma eega inni Hacaaluu du'ee as Jawaar hidhamee as waa hedduutti uummata Oromoo harkaa gartee badee jira. Kanaafuu namni Jawaar Abiyyiinuu mataa isaatu nama ofitti qabee silaa gartee bakka guddaa gahuun tokko kan akkasitti yaada akka mataa kiyyaatti. Kanaafuu ati maaliif Jawaarillee gareedhee si qeequu hin danda'u. Kanaafuu xiqqoo osoo arrabsuu baattee jechuun irraa dhaabbattee xiqqoo sana jedhaa ajjifamaa taayimiin qabuuti himuu fedhaa nabaas. Baay'ee nagaatti. Laal jara keenya hojii jira argitanii mormiis hin beekanu namaan mormuus hin danda'anu mataa miila qabanudhaan. Siin mormuus hin danda'anu Jawaar Abiyyi Jawaar akkana godhee maal Hacaaluu kana uuman taane qofa sirratti oofaa oolan. Seeraan Hacaaluun akkamitti du'e Jawaar maaf hidhame yoo itti gaafachuu ni barbaade sin dhaga'an. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Jawaar innaa ala jiru bifa qabsaa'u tureen erga biyya galee faayidaa mataa dhuunfaaf dhugaa keeti maal jedha maqaan kee Waaqayyoo gaariidha. Dhugaa keeti. Ani ittiin mormuu barbaadee ture. Isi mataa miilan qabu gaafiin jiraallee mataa miilan qabu hin danda'anu jechuudha. Sooretti aggaaroo galatoome. Kanuma isiniin jechuun barbaada maal jette kuullee Khaliifaa argattee gurbaan yaada isaa siif ibsee jiru sun dhugaa qabaatii beelleefiin shirri Jawaar xaxxee Dr. Abiyyi uummata Oromoo. Barreeffamni kee hundi mul'atu. Barreeffama dhedheeraan barreessinaa isin mul'atu bar. Buqqisuuf godhee hubattee nama irraa deebi'ee yaadatu hubata. Kanuma isiniin jedhaa namni biraa namni yaada qabdan. Namni biraa namni yaada qabdan. Namni yaada qabdan. Namni yaada qabdan namni biraa. Yaada namni qabdan Jawaar dhiisee gaaniitti waggaa kudhachuu qaba. Mee namni yaada qabdan ammas salaamata qabi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yoom salaamataan kee nagarree sooretti salaamataan kee nagarre ifamne. Tokkoffaa salaamataa jalqaba irratti qabeen jira keessanii isin jalaa qabeen jira jabaadhu sanyii Oromoo qulqulluu dhaabbadhaati. Soba Jawaariif soba isaa gadi qisha maal jedha komentiin isaa. Dhuufuu kee hin dhuufin. Mee Mubaarak kan jettu kun ergataa jirti. Ilaalamee warra girrisaa kana ta'uu nuuftu.
Mubarak, 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 Mubarak. Mubarak na jalan jirtu. Mubarak na jalan jirtu. Mu'aaz nama jedhamtu si ergee jira. Nama Mu'aaz jedhamtu si ergee jira. Qabadhu. Mu'aaz qabadhu. Okay, rakkoo hin qabu. Qabadhu Mu'aaz. Qabadhu. Mu'aaz si ergee jira qabadhu. Hin beeku namni gadiin qabachuu hin beeku bara. Naafis ergi. Namni gadiin qabachuu hin beeku. Calliseetuma namatti erga bakka. Yoo qabachuu hin beekne namatti hin ergina. Accept godhuu beeka. Yeroo namni isin ergu dub irratti jedha malee calliftanii ijaan hin laalina. Na jalan jirtu maal jedha? Mubarak Muhammad. Si ergee jira Mubarak. Bahee jira. Nafiisaa Culullee Oromiyaa loof ergi. Si ergaa obsi mee Nafiisa. Si ergaa obsi. Ani akka hubannoo kootiitti Jawaar erga galee wayyaanee wajjin qabsaa'e. Nama jechisaa maaliif jennaan OMN irraa imaad biyya mee imaad jirtana jala si imaad qabadhu mee qabadhu har'a invaayitiin hin dubbataa yeroo kan sagalee namaa balleessaa har'a bareeda jira dhugaa sagalee namaa fudhatee bada yeroo kan ani si jala hin jiru garuu gaaffii hin qaba. Okay, maal goota reena jala ergan jiraanne akkamsii haa godhu? Akkamsii godhu erga na jala hin jiraanne? Biltiginnaa sareedha. Akkasiin hojiin keessan nama arrabsudha. Waa biraata akka hin dandeessa. Naaf ergii sanyii koo awwalee naasir na jala jirta. Oh my God. Awwalee na jala jirta. Jirtu. Awwalee kaameraan kee mul'atu. Akkasitti itti himi. Awwalee kaameraan kee mul'atu naaf. Mee namni biraa irraa invaayitiin bareedaadha. Sagalee dhageessisa. Abdee Siraaj kun na jala jirta. Abdee Siraaj si ergee jira qabadhu. Abdee Siraaj qabadhu. Biltiginnaa. Qabadhu. Biltiginnaan hundi ishee hama Jawaar tokkitti hin geessu. Isin rakkoon keessan sammuun keessan dhiphoodha bara. Sammuun keessan dhiphiftanii yaaddan. Jawaarii fi uummata Itoophiyaa waliif fiddan yookaan Jawaarii fi uummata Oromoo waliif fiddan. Si galaa jira. Yoo Jawaar hin jiraanne uummanni Itoophiyaa hin jiraatu, biyyi sun hin jiraatu, kana akkasii yaaddan. Jawaar nam tokko bara. Uummanni uummata eeyyeen yaada kennachuu barbaada garuu qabachuu wallaale. Eega qabachuu wallaale maasii godha dhufee si qaba. Salphattaniitu bara har'a sadaniin jimma dhoohaafti. Girrisaa mataa maali mayetti. Maal si godha eega qabachuu wallaaltee akkamsi haa godhu obboleettii kiyya. Maal si godha dhiira taatee dhalaa taatee si immoo hin beeku wallaahi. Maqaan si dhalaadhaa bada furrii. Jedhu waan fe'e dabalee ammallee ooma si keessa jiru dubbataa jirta. Ani kan biraa immoo miidiyaa OMN irratti Hacaaluu Affeeree nafxanyaa maqaa isaanii wayyaanee juntaa shanii. Mee ergadhaa dafaati. Shanii Hacaaluu ajjeesanii. Kan Hacaaluu ajjeesallee dhibbaan dhibbatti jira. OMN irratti fidanii qopheessanii akka inni du'u godhan. OMN irratti affeeranii qopheessanii ajjeesan Hacaaluullee.
kan nyaata illee jiru nama biraa miti. Waan jirtu kan isin Oromoodhaa ofii jettu. Ani Oromoodha. Qabachuu hin dandeenye Abdee Siraajin qabachuu hin dandeenye maal siif haa godhu si ergee jira. Yoo qabachuu hin dandeenye namatti hin ergina. Yoo qabachuu hin dandeenye namatti hin ergina jaallatanii. Abdee Siraaj si ergeen turee qabachuu dadhabde. Carraa kanatti fayyadama har'a invaayitiin sagalee dhageessisaa jira. Sagaleen hin hojjetarra. Waan sin dhibu gidduu kana yeroo hedduu sagalee fudhatee bada. Innaa jara keenya awoo. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayaati welcome. Anaa baawuuf deemaa jiru dhufte karaa. Eessa turtee dhufte mee bakka turte natti welcome jenneerra. Welcome anis ati waan jarri jedhu hin dubbisin. Innaa komentii dubbisuun akkamitti afareega namatti barreessite waan ta'eef. Ergaddaa namni yaada qabdan. Sobdu. Namni yaada qabdan ergaddaa. Miftah Muhammad kun akkam kaameraan isaanii jira. Miftah si ergee jira qabadhu. Natti himikaa. Maalan sitti hima Waaqayyo abdii kooti. Maalan sitti himame komentiin keenya jala darbee tarii nagarre. Maalan sitti hima. Maalan sitti hima. Mee maalan sitti hima dafii barreessi komentii kan kee. Amiin walloo kun. Amiin walloo kun qabadhu. Mee qabadhu amiin. Amiin walloo. Hin dandeessan. Tokkoon keessan namni qabachuu danda'u hin jiru. Innaa namni qabachuu dandeessan hin jirtanu. Sooretti seenuu barbaadda. Mee ati si qabachuu dandeesse. Gitti mittee dhiisii ergee jira. Akkam hin dandeessu akkam utuu ani hin dhufin dubbatte. Dubbataa ture bara. Indee har'aa daqiiqaa meeqa erga seene sa'a tokkoon keenya. Maal odeessuuf ati odeessita? Waan ani odeessu moo waan ani odeessu odeessee xumuradheen jira. Akkasin odeessitanuu carraa isinii kennuun barbaadeen ture. Akka namni isa ergataa hin jiru sin jiru. Amiin qabachuu hin dandeessu hin beektu ati. Waan hin beekne tokko hin argatanii calliftanii tokko namatti lakkoofsa tokko wal namatti hin tinaa godhaanudha. Hin beektanu qabachuu maal isinii haa godhuun? Calliftanii tokko namatti barreessaan oolina. Hin dandeessanu hin beektanu accept gochuu hin beektanu hedduun keessan. Maal si haa godhu? Maal si haa godhan? Mee maal si haa godhu? Najiib hin jiru kaameraan kan kee mul'atu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaa keessootii wal komadha. Maal jechuudha? Wal komadha. Karaa keessootii wal komadha. Eenyuun akka maal jette akka itaa qabachuu danda'u ka. Ani asirra taa'ee siimuudha akka ati na jalaa qabachuu dandeessu. Yeroo nanaasii achi sitti erguu dhufee sii baasaa beekta. Join kan jedhu sii baasaa in rukutta. Yeroo inni waa fidee sii baasu join kan jedhu sana rukuttaa achumaan si seensisa. Akkasi qabachuu dandeessa. Yoo hin beekne rakkisaadha maal si haa godhu. Mee ergime. Ahmed Rashid Ahmed. Mee na jala jirta. Ahmed Rashid Ahmed na jala hin jirtu. Bayi keessaa bayitti deebii yookaan fooloo godhi. Amiin walloo maal jette? Amiin walloo ati gowwaadha. Dhugaa taree komentiin kee muna. Innaa jala keenyaa kanuma isiniin jechuun barbaada. Jajjabaadhaa.
shirri warri shiraxaxxuun warri inaaftuun ni kuftii. Badhaadhinni immoo injifatee biyya sana bulchee biyya sana dagaagsee walqixxummaadhaan biyya sana akka bulchu abdii guddaa qabnaa. Jajjabaadhaa. An qabachuu beeka garuu yoo jakee natti kaate hoo mirga keetii seentee haasa'uu dandeessa. Jaartii keeyyatti kaan maa jaartii kiyya maaltu galche? Yooman jaartii qabaadheeyyuu jaartii kiyya namni galche hin jiru. Asirratti haasa'uu dhiisuu mirga keetii waan asirratti haasa'utu waa'ee jaartii kiyya wanni galchuu hin jiru. Si galaa? Homaa sodaatte malee si beeka. Ija kaameeraa sodaatte. Ija kaameeraa sodaatte si beeka. Dubbisi hin beektu. Maal si dubbisa? Barreeffama hin beektan hedduun keessan. Komentiin keessan naa galuu dide. Kan koo hin mul'atu. Najiib maal barreessitee turte? Maal barreessite? Najiib kan kee mul'atu. Kaameeraan kan kee mul'atu. Okay? Najiib kaameeraan kan kee hin jiru. Kaameraan Najiib hin mul'atu. Ni gahaa baga gammadde. Maal immoo gammachuun? Injifannoo badhaadhinaa baga gammannee. Moo waa biraati gammachuun? Jajjabaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Yaada isinirraa fudhachuuf barbaadeen ture hin dandeessanuu gochuun beektanuu. Maal isinii haa godhure? Maal isinii haa godhu qabachuun beektan? Ergadhaa meerra deddeebi'aati yoo dandeessan. Ni gahaa jajjabaadhaa. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti isiniin jaalladhaa, isiniin kabajaa. Ulfaadhaa galatooma. Badhaadhina keessan jabeeffadhaa, itti fufaa. Isiniin jedhaa baradhuufa. Maal baradhu? Baradhu kan jettu ati sirrumattuu hin barreessine barreeffama baradhu jettu kana qubee afaan Oromoo sirriitti hin barreessine. Yeroo gaarii qabaadhaa. Hedduun isin jaalladhaa, hedduun isin kabajaa. Maa deemuu fiigaa. Hedduun isin kabajaa. Maalan asirraa godhare jechuun yaada kiyya xumuree jira. Yaada keessan isinirraa fudhachuutti hin dandeessanuu. Hangama kiyyaan xumuradheen jira jechuun barbaadee. Ulfaadhaa galatooma. Yoo yaada kiyyaa walii galtan sheer waliif godhaa. Walumaan haa jabaannu. Ayyee. Yoo yaada kiyyaa walii galtan waliif facaasaa sheer godhaatii isiniin jedhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti halkan gaarii guyyaa gaariin isiniin jedhaa. Nagaatti. Xumuradheen jira hin jiru baama. Tokko barreessuun hin jiru. Maal edda ergasii? Maal eddame? Halkan dhuftee naan barreessite. Yeroo gaarii qabaadhaa.